wal qabatee qaamoleen adda addaa waan adda addaa yoo haasa'an yoo morman dhagahamaa jira. Murtiin kun egaa murtii seena qabeessadha. Murtii seena qabeessa kana deeggaruu malee mormuun balaaleffachuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan uummata bal'aatu irraa fayyadama. Waan uummanni irraa fayyadamu, waan uummanni bal'aan bu'aa irraa argatu balaaleffachuun maaliif barbaachise? Egaa kanneen kana morman bu'aa siyaasaa galmeessifachuu barbaadan waan dhabaniif balaaleffatu malee murteen kun murtee qorannoodhaan deeggarame, murtee uummanni bal'aan yaada itti kenne, akkasumas waliin jireenya uummattootaa kan cimsu ta'uunsaa sirriitti beekama. Kanneen kasaaraa siyaasaa keessa seenan kasaaraa siyaasaa keessa ba'uudhaaf murtii kana balaaleffatu. Dhugumatti murteen kun qaama hundumaanuu deeggaramuu qaba. Galatooma.